Ashamaa harka fuudhee kabajamoota maatiiwwan koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fayyaa jaalallii fi gammachuun bakka isin jirtan hundatti isin wajjin haa jiraatu isiniin jechuun jaalladha. Egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo haaraadhaan yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Bakka jirtanitti isinillee nagaa fayyaa akkanaaf qabaattan abdii guddaan qaba. Yeroo hunda nagaa fi fayyaa jaalalli isin wajjin haa jiraatu isiniin jechuunis hawwii kooti. Egaan guyyaa har'aa kana ammoo wanti nan irraa odeessuudhaaf qabadhee dhufee dhimma jaalalaa fi fageenya jedhu irratti wantoota tokko waliin kan ilaalluu fi kan waliin odeessinu ta'a. Anis isuma isiniif odeessuudhaaf qabadhee dhufee jechuudha. Egaan addunyaa jaalalaa keessatti jaalalli fageenya ni daangeffama moo hin daangeffamu kan jedhu irratti ani yaada dhuunfaa kootii yookaan yaada mataa kootii odeessuu barbaada jechuudha. Sababiin isaatis nuti dhalli namaa jireenya keenya keessatti jechuudha. Waan baay'ee argina guyyaa guyyaadhaan wanti addunyaa jireenya keenya keessatti arginu dhageenyu wanti nu mudatu waa hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Isaa sana irraa egaan miidiyaan kun hunda keenyaaf firii kenname waan ta'eef wanta fedha keenyaa waan barbaanne waan sammuun keenya yaade akka barbaannetti waa tokko malee itti fayyadamuu fi odeessuu waan dandeenyuuf nutis yaada sammuu keenya keessa jiru yookaan wanta tokko wanna hubanne tokko dabarsinee odeessinee nama biraaf yoo qoonne illee jechuudha. Wanta gaariidha nu fayyaduu baatus nu miidhuu hin danda'u yookaan wanta nu miidhuu hin qabu jechuudha. Egaan kanaafiyyuu ani akka hiikaan ani itti kenne yookaan akka ilaalcha dhuunfaa kiyyaatti jaalalaa fi fageenya kan jedhu irratti jechuudha. Jaalalli fageenyaan iddoon itti daangeffamus jiraachuu danda'a. Akkasuma ammoo jaalalli fageenyaan iddoon itti hin daangeffamne jaalalli fageenyarraanii suni akkuma jaalala kaanii iddoon itti milkaa'us jiraachuu danda'a jechuudha. Sababiin isaatis wanti hunduu jechi hunduu jireenya keenya keessatti wanti jiru hundi isaa nama hunda birattuu hiikaa adda addaa qaba. Nama hunda birattuu ilaalcha adda addaa qaba. Namni hunduu jechaa fi wantoota jireenya isaa keessatti itti fayyadamu yookaan wanta jireenya isaa keessatti isa mudatu hunda haala garaagaraatiin haala adda addaatiin hiikaa itti kennata yookaan immoo ibsataa jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalli fageenya irraanii kun egaa nama hunda birattuu tokko ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha akka waliigalatti jechuudha. Kanaafiyyuu guutumaan guututti parsantii 100 keessaa jaalalli fageenya ni daangeffama. Jaalalli fageenya irraanii milkaa'uu hin danda'u jechuu hin dandeenyu. Akkasuma ammoo guutumaan guututti akkuma jaalala kaanii jaalalli fageenya irraan wal jaalatamu milkaa'uu ni danda'a jechuunis hin danda'amu jechuudha. Sababiin isaatis iddoo itti jaalalli fageenya irraanii kun daangeffamu ni jira. Iddoo itti jaalalli fageenya irraanii kun gaa'elli fageenya irraanii kun iddoon itti diigamus jiraachuu malee jechuudha addunyaa jireenyaa keenya keessatti. Kanaafiin hiikaa garagaraa fi ilaalcha garagaraa qabaachuu danda'a kan jedheef jechuudha. Egaan namni tokko addunyaa jaalalaa isaa keessatti wal jaalatee jaalala waliin gaggeeffachaa jira. Waliin jiraataa, biyya tokko keessa jiraataa, naannoo tokko keessa jiraataa. Akka carraa ta'ee akkuma jaalalli jiru guyyaa tokko jibbi jiraachuu danda'a. Akkuma walii galteen jiru guyyaa tokko addunyaa jaalalaa isaanii keessatti wal mormii fi wal diddaan uumamuu danda'a. Yeroo sanatti namni suni wal bira jiru, naannoo tokko jiru, biyya tokko jiru waan ta'eef wanta jaalala isaanii san utubaa jaalala isaanii tuttuqee sossoosaa jiru sana sirreessanii jabeessuuf yookaan wanta jaalala isaanii daangessuuf jedhu sana sirreessuuf waliigaltee uumuudhaaf baay'ee itti ulfaachuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaatis wal bira jiru biyyaan hin daangeffaman waan ta'eefidha jechuudha.
haa ta'u malee ammoo faalluma isaa ta'ee namni addunyaa jireenyaa keessa waliin imaluu jalqabe yookaan jaalala waliin jalqabe gaa'ela waliin jalqabe biyyaan keessattuu biyyaan walirraa fageenya jiraata ta'e tokko innis akkuma namoota kaanii jechuudha. Addunyaa jaalalaa isaa keessatti akkuma waliin jaalala gaggeessu akkuma wal jaalatu guyyaa tokko akka carraa ta'e jireenya isaa keessatti jibbii dhufuu danda'a. Walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Walii galtee dhabuun jiraachuu danda'a. Jireenya isaanii keessatti wal mormii uumamuu danda'a. Yeroo kanatti egaa biyyaan hedduu walirraa fagaatee jiraatu waggaa ta'e jaalala kana keessatti jechuudha. Yeroo jaalalli isaanii diigamuudhaaf jedhu kana yeroo utubaan jaalala isaanii kufuudhaaf sussa'uudhaaf jedhu kana jaalala isaanii san qilleensarraan walii dhabdee isaanii san wal mormii isaanii san walii galuu dadhabuu isaanii san dhugumaan dhibbatti qilleensarraan yookaan onlaayiniirraan waliin haasa'anii jaalala isaanii san sirreessuun ni danda'ama yoo jenne kuni baay'ee ulfaataadha. Sababiin isaatis qilleensarraan wanta tokko haasoftee wanta dabe tokko wanta bade tokko sirreessuun baay'ee sitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Keessattuu addunyaa jaalalaa keessatti egaan jaalala keessa shakkiin jira, hinaaffanni jira, waa hedduu jira jechuudha. Isa kaa jaalalli fageenya irraanii kun keessattuu bu'uura ta'uu danda'a jechuudha. Shakkii fi walinaafuu isa jedhamu san keessatti walii galuu dadhabuu dhiisuu danda'a. Yeroo sanatti sababbiin biyyaan walirraa fagaachuu jaalalleewwanii yookaan namoota gaa'ela keessa jiranii suni walirraa fagaachuun biyyaanii sun jaalala isaanii diiguu itti danda'a jechuudha. Carraan jaalalli isaanii karaa tafuu kufuu adda diigamuu isaanii baay'ee bal'aa ta'uu danda'a jechuudha. Sababbiin isaatis namni kamiyyuu qilleensarraan wanti haasa'uu fi wanti qabatamaadhaan ammoo ijaaf ijatti wallaalee walitti haasa'u hedduu garaagarummaa qabaachuu danda'a nama biratti. Namni hunduu egaan akkuma bifaa fi amalaan garagaraa ilaalchi isaa, yaadni isaa, keessi isaa wanti inni dhala namaaf yaaduu fi wanti hundi isaa garagara ta'uu danda'a. Faallaa ta'ee mul'achuu danda'a. Kanaafiyyuu addunyaa jaalalaa keessatti nama waliin gaa'ela dhaabbatee waliin gaa'ela keessa jirus ta'ee akkasumallee nama addunyaa jaalalaa keessa waliin jirus ta'ee jaalalli fageenya irraanii kun iddoon inni itti diigamus jiraachuu danda'a. Akkasuma immoo iddoon inni itti milkaa'us jiraachuu danda'a. Kun egaa jaalalli yookaan fageenyicha qofa osoo hin taane namoonni lamaanis murteessaadha jechuudha. Sababbiin isaatis namni hunduu akkuma amma dubbadhe keessi isaa yaadni isaa hundi isaa garagara waan ta'eef wal amanuu dhiisuu danda'a qilleensarraanii. Yaada isaa san walirraa fudhachuu dhiisuu danda'a. Wal shakkiitu baay'achuu danda'a jechuudha. Maaliif biyyaan walirraa fagaattee jirta yookaan ta'e wanti hundumtuu sitti ulfaachuu danda'a. Waa murteessuun si rakkisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo itti jaalalli fageenya irraanii kun milkaa'us parsantii muraasni jiraachuu danda'a. Iddoon inni itti immoo itti diigamee jaalalli sun karaatti hafus jiraachuu danda'a jechuudha. Egaan kanaafiyyuu irra caalaan isaa garuu jaalalli fageenya irraanii fageenya sababa godhachuudhaan iddoon itti diigamu baay'ee bal'aa ta'uu, carraan inni itti diigamu isaa, carraan inni itti baduu isaa bal'aa ta'uu isaa hubachuutii fi beekuutii qabna jechuudha. Kanaafuu jaalalli iddoon itti inni fageenyaan daangeffamus jiraachuutii danda'a parsantii guddaan. Kanaafiyyuu jaalalli fageenyaan ni daangeffama moo hin daangeffamu kan jedhu irraa akka dhuunfaa kootti, akka yaada mataa kootti, akka wantoota garaagaraa irraa hubachuu fi dhaga'uutti jechuudha. Haga kana isiniif odeessan jira. Yookaan immoo wantaan addunyaa jireenyaa keessatti wantoota garaagaraa irraa ni dhageessaa, ni dubbistaa, ni ilaalta waan ta'eef wantoota garaagaraa irraa waa hedduu hubachuu, arguu dandeessa. Yeroo sana gaafa xiinxaltuu osoo akkas ta'e akkas ta'uu danda'a. Wanti jettu tokko ammoo yaada kee keessa galchitee odeessuu fi nama biraaf qooduun illee
ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu anis guyyaa har'aa kana jaalalaa fi fageenya kan jedhu irraa haga kana isiniif odeessin jira yookaan isiniif qoodeen jira. Guyyaa biraa immoo viidiyoo biraa fi oduu biraatiin hanga deebinee wal agarrutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf qabaadhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'uuf viidiyoo kiyyarree na daawwachuu fi yaada keessan ammoo naaf kennuun akkuma duraanii itti fufuu qaba. Warreen kana dura jajjabeessaa hamilee naaf kennaa na waliin jirtan na waliin turtan yeroo hundaa galata guddaa na biraa qabdu. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Inni guyyaa har'aatiif odeessuudhaaf qabadhee dhufe asumarratti kan xumuramta. Yeroo biraa deebinee hanga wal agarrutti